ayyaanni cuuphaa ayyaanota addabaabaa irratti kabajaman keessaa isa tokko yoo ta'u guutuu Itoophiyaatti irra jala bultiinsaa kabajamaati kan jiru. As magaalaa Finfinneettis haala na duubaa mul'atu kanaanii ayyaanni cuuphaa bifa ho'aa ta'een jala bultiinsaa kabajamaa kan jiru. Taabonni bakka duraan ture bataskaanarraa ba'ee gara laga cuuphaatti imalaati kan inni jiru. Manneen amantii garaagaraa irraa bahuudhaan laga cuuphaa yookaan immoo jaarmeedaatti wal ga'anii kan jiranii yeroo kanas yeroo taabonni gara laga cuuphaatti deemes abbootiin amantaa akkasumas faarfattoonnii fi amantoonni hordoftoonni amantaa ortodoksii gara sanatti argamuudhaan taabota kana dabalanii faaruu garaagaraatiin akkasumas sirnoota amanticha keessatti gaggeeffamuun dabalaniiti gara kana kan fidanii asittis immoo abbootii amantaa akkasumas amantoota sirna ayyaanichaa kabajuu dhufan haasofsiisnee jirra. Ayyaanni cuuphaa ayyaana jaalalaa ayyaana kabajaa fi ayyaana wal deeggarsaati jechuudhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaas kanarraa wal jaallachuu fi waliin jireenya akka irraa baratan illee namoonni dubbisne ibsanii jiru. Faarfataa Daaqoon Dassaaleny Jiraataan jedhama. Waldaa duukaa bu'ootaa waliin ta'uudhaan akkasumas waldaa barattoota afaan Oromoo gamtaa tajaajiltoota waliin ta'uudhaan naannoo dirree masqalaa kanatti galata Waaqayyoo dhiyeessaa jira jecha. Ayyaanni cuuphaa bara kanaa kallattii lamaan ibsama. Inni tokko an ayyaana cuuphaa kanaa galutti ayyaana yaadannoo cuuphamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Ayyaana itti carraan du'aa, xalayyaan gabrummaa itti nurraa ka'e ulfinniif ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya guyyaatti mirkanaa'e waan ta'eef anaaf guyyaa adda. Guyyaa gammachuu, guyyaa eebbaa, guyyaa ayyaana guddaa, guyyaa yaadannoo ayyaana cuuphaa Waaqa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiiti waan ta'eef anaaf guyyaa guddaadha. Walumaan ga'ee maqaan koo Saaraa Girmaan jedhama. Asuma Finfinnee. Ayyaanni cuuphaa akkuma isin argitan baay'ee kan namatti toludha. Yeroo kaanirra nunillee 2011 irraa kaasneeti kan jalqabne asitti kabaju. Daran baroottan darban irra baay'ee humna ol baay'inaan argamne kabajaa jira. Faarfataa Taarikuu Jogoraa ayyaanaan jedhama asuma Finfinnee. Gatii tokko malee samii irraa bu'ee kan inni dhufee nuuf cuuphame jaalala ilmaan namootaaf jedheeti. Gatii isaaf kaffalleessa finne tokko illee hin qabnu. Kanaaf namni hunduu ol jaallachuu qaba. Namni hundumtuu amantaa isaadhaan jabaatee nagaa labsee jaalala labsee wal jaalachuudhaan tokkummaadhaan waaqayyo isaa waaqeffachaa jiraachuu qabaa jechuudha. Keessumattuu yeroo kanagaa uummata keenya uummata Oromoo bakka garaagaraatti rakkoo garaagaraadhaan buqqaatii garaagaraan irra gahaa jiruufis bakka jirtanitti waaqayyo jajjabina isiniif haa laatu waaqayyo isin wajjin haa ta'u jechuun barbaada. Jala bultiin ayyaana cuuphaa magaalaa Finfinneetiin alatti akka guutuu Itoophiyaatti bakkeewwan garaagaraatti kabajamaa akka jiru odeeffannoowwan bakka adda addaatti arganne ni mul'isa. As magaalaa Finfinneetti kan kabajamaa jirus hordoftoonni amantichaa akkasumas namoonni bakka garaagaraarraa dhufan biyya keessaaf biyya alaarraa irratti hirmaachaa jiru. Ayyaanni cuuphaa guyyaa boruus sirna ho'aadhaan ni kabajama jedhameeti kan eegamu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee Jaarmeedaarraa.